Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota BBS oduu har'a qopheeffadhe qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu wajjin Aminaa Muhammadi. Erga dhiyeenya kana dhalataan Oromoo Arbiyyee Abbaa Boruu jedhamu humnoota nageenya naannoo Amaaraatiin ajjeefamanii as haalli nageenya yaaddoo ta'ee jira. Lolli naannawa Jawaa jedhamutti kan geggeeffame yeroo ta'u walitti bu'iinsa mudateen namoota nagaa 4 dabalatee miseensonni humna addaa naannoo Amaaraa hedduun ajjeefamanii jiru. Humnoonni nageenya naannoo Amaaraa dhalataa Oromoo Arbiyyee Abbaa Boruu jedhamu ati abaawoo shaneeti jedhanii itti dhukaasanii rasaasan akka ajjeesanii fi sanbooda uummanni aaree humnoota Amaaraa waliin walitti bu'ee jira. Humni addaa naannoo Amaaraa baay'inaan naannichatti guuramee jiru uummata nagaa irratti haleellaa raawwataa jiras jedhamee jira. Erga TPLF naannoo Amaaraa addatti godina addaa saba Oromoo seenee ture as humnoonni nageenya naannoo Amaaraa dhalattoota Oromoo irratti ajjeechaa raawwataa turan. Kana malees ajaja mana murtiin ala namoota hidhuun naannicha keessatti baratamaadha. Ministeerri dhimma alaa USA Antoonii Bilinkaan akkaataa rakkoon Oromiyaa keessa jiru furamuu danda'u irratti muummicha ministeera Abiy Ahmad waliin dubbatanii jiru. Bilinken rakkoo naannoo Oromiyaa hammaachaa dhufee fi kan Tigraay akkaataa furamuu qabu irratti muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy waliin bilbilaan dubbatu isaanii dubbataan waajjira dhimma alaa USA Ned Price himanii jiru. Barootaas rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa hammaateef qondaalli Ameerikaa ol'aanaan xiyyeeffannoo laatuun kun isa duraati. Yeroo lolli kaabatti adeemsifamaa turetti biyyoonni lixaa xiyyeeffannoo addaa laatuufiin walwaraansi walii akka dhaabbatuuf dhiibbaa godhaa turuun ni yaadatama. Ammas taanan Ameerikaan rakkoo Itoophiyaa waliigalaa furuuf mariin hunda galeessa ta'ee fi qaamolee hunda hammate akka gaggeeffamuu qabu irra deebiin gaafattee jirti. Aangoonni lameen toora bilbilaan marii godhan keessatti loltoonni Eertiraa Tigraay bahaa jiraachuu fi waliigaltee lola dhaabuu sadarkaa lammaffaa mallattaa'e irratti dubbachuu isaanii Ned Price himanii jiru. Nageenya kaabaa mirkaneessuuf tarkaanfii gaarii jiru kan jajjabeessan Bilinken garuu qorattoonni mirgoota namoomaa idil-addunyaa akkaataa Tigraay seenanii badiilee raawwatan itti qorataniif balballi saaqamuu qaba jedhan. Manguddummaa gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu kan deeggartu Ameerikaan murannoo ishee ibsitee jirti. Rakkoo Oromiyaa addatti gara lixaa kan hammeesse hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo jedhaman deeggarsa mootummaa naannichaa qaban yeroo ta'u gareen finxaaleeyyii kun uummata qe'ee isaatti weeraruun garii ajjeesanii kumaatamaan buqqisanii jiru. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti geggeeffamaa jiruunis lammiileen Oromiyaa sodaa nageenyaa cimaa keessatti argamu. Mootummaan Itoophiyaa lola kaabaa mariin erga hiikee as waraana bilisummaa Oromoo barbadeessuuf opereeshinii haaraa labsee jira. Mootummaan miidhaa lolli kaabaa mude afaaniin ibsaa Oromiyaa keessatti lola itti fufuun isaa dhugumatti araaraaf qophii ta'uu dhabuu agarsiisa jiru ogeeyyonni. Rakkoon Oromiyaa akkuma kan Tigraay karaa nagaatiin akka xumuramuuf miseensonni paarlamaa paartiileen siyaasaa Oromoo fi abbootiin gadaa gaafatanii turuun ni yaadatama. Waraanni Ameerikaa haleellaa qilleensarraatiin miseensota garee Al-Shabaab 30 ajjeesuu beeksisee jira. Haleellaan kun magaalaa guddoo Somaaliyaa Maqdishoo irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 260 yookaan maayilii 162 kan fagaatee argamu aanaa Gal'aad keessatti raawwatame. Haleellaan qilleensaa jimaata dheengaddaa kun yeroo hidhattoonni Al-Shabaab baay'inaan gara 100 gayan waraana Somaaliyaa lolaa turanitti kan fudhatame. Haleellaa kanaan lammiilee nagaa irra miidhaan dhaqqabe hin jiru jetti Ameerikaan. Al-Shabaab aanaa Gal'aad keessatti haleellaa raawwateen miseensota waraana mootummaa 7 akka ajjeese BBC'n gabaasee jira. Al-Shabaab erga bara 2006 manni murtii shari'aa Islaamaa diigame Somaaliyaa keessatti caasaalee isaa babal'isuun mootummaa dhufanii dabran hedduu miilan akka gad hin dhaabbanne haleelaa ture. Ministeeronni ittisa biyyoota miseensa NATO 54 Jarman keessatti marii irra turan meeshaalee waraanaa Yukireeniif kennuu irratti waliif hin galle. Biyyoonni Jarmanii fi Poolaand murtii meeshaalee waraanaa ni kennu jedhamee eeggamaa ture duubatti harkisanii jiru. Marii maadhee humna qilleensaa Ameerikaa Jarman magaalaa Lamstein keessatti gaggeeffame irratti ministeerri ittisa Jarman taankiilee ammayyaa Yukireeniif kennuun dura humnoota keenya waliin murtii irra gahuu qabna jedhan. Jarman duraan taankiilee ammayyaa Leopard 2 jedhamu Yukireeniif akka laattu ibsamaa ture. Garuu amma taankiilee kana kennuun dura humnoonni siyaasaa biyyattii irratti waliif galuu qabu jette. Ameerikaa paartii Moonteerii jedhamu keessatti dhukaasa baname yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamanii jiru. Akka gabaasa maddeenitti haleellaan kun Los Angeles irraa fageenya kiiloomeetira 13 irratti bakka argamtu paarkii Moonteerii jedhamu keessatti
Haleellaan kun galgala sa'aatii 6 GMT irratti yoo ta'u namoota ayyaana bara haaraa Lunar New Year kabajuuf walitti dhufan irratti kan raawwatamedha. Namoonni ijaan argan akka himanitti poolisoonni kanneen dhukaasa banan waliin walitti dhukaasaa turan. Namoota 10 ajjeefamaniin ala namoonni meeqa akka madaa'an poolisiin hin gabaasne. Sirna ayyaana Lunar New Year kana irratti namoonni 100,000 lakkaa'aman argamuun torbee guutuu ni kabaju. Tolega kabajamtoota fi daawwattoota BBS oduu irraa qopheeffanne kanneen hanga amma hordofaa turtanii antasii wajjin ture Aminaa Muhammadii.